we're back once again. Ammas deebinee jirra. Yeroo dheeraaf addaan bannee ture. So amma deebinee jirra. Barumsa irratti osoo hin seenne dura ergaa gabaabduu takkaan qaba. Ergichis maali? Waa'ee chaanaala kanaatiin wal qabatee chaanaalli kun chaanaala afaan Oromoo Ingiliffaan barsiisudha. Chaanaala yeroo ammaa hamma ta'etti guddataa jirudha. Haa ta'u malee chaanaalli kun guddatee hin jedhamu. Ammallee ganaa inaafa. So maaliif yoo jenne chaanaalota afaan biraatiin barsiisan kanneen akka afaan Amaaraatiin barsiisan yookaan fudhatan ta'e baay'ee guddataa jiru yookiin immoo guddataniiru yookiin immoo yeroo gabaabaa keessatti guddatu. Chaanaalli afaan Oromootiin barsiisu maaliif hin guddanne kan afaan Amaaraatiin barsiisu immoo maaliif guddata jedhamee kan ilaalamu yoo ta'e sababiin isaatis dubbataan afaan san dubbatu waan barbaachisu hundaan irratti hirmaachuudhaan chaanaalicha san guddisa. So nutillee aadaa akkasii qabaachuu qabna. Chaanaala kana amma ta'etti guddifachuu qabdu jechuudha. Kun immoo akkamitti ta'a yookaan jettan ta'e namoonni viidiyoon chaanaala kanaa isa bira geesse hundinuu namoota 5 yookiin immoo hiriyaa keessan namoota 5 yookaan qooddan ta'e yeroo gabaabaa keessatti nama baay'ee biraan ga'uu dandeessu jechuudha. So kaka'umsa isin agarsiistan irratti hundaa'uudhaan viidiyoo torbaanitti viidiyoo 2-3 isinii hojjenne isinii gadhiisuudhaaf yaalii goona. Waa'ee chaanaala kanaa ergaan hammana jedhe amma immoo gara barumsaa irra dhufneef itti haaseennu. Barumsi irra dhufneef immoo maali kan jettan ta'e let's learn English words through proverbs jedha jechuudha. Kana jechuun maali? Jechoota Ingiliffaa haa barannu karaa maaliitiin? Karaa proverbiitiin yookiin proverb jechuun maali? Makmaaksa jechuudha. So kana jechuun yeroo jecha takka barru jecha san immoo hima irraa ijaaruu dandeenya jechuudha. So proverbiin kun maal nu barsiisaa? Tokkoffaa proverbicha mataa keessaa jechuu danda'uudhaaf shaakala goona. Yeroo kanatti dandeettiin nuti dubbachuudhaa dabalaa deema. Kan biraa jechoota makmaaksa san keessaa arganne deebisnee hima biraa irraa ijaaruu dandeenya jechuudha. Ergasii hima mataa keenya irraa ijaaraa deemna jechuudha. Kan asirratti waliin ilaallu malee isin deebistanii kan mataa keessanii ijaaraa deemtu jechuudha. Having said so ergaan waa'ee kanaatti sammana jedhe mee fakkeenya jalqabaa kan makmaaksaa irratti haaseennu. Makmaaksi irraa inni jalqabaa yookiin immoo proverbiin jalqabaa isa kanaa jechuudha. Actions speak louder than words jedha jechuudha. So asirratti jechoonni nuti irratti xiyyeeffachuu barbaanne jechoota isa kan duraa isa action jedhu kanaa fi kan biraa kamii isa zaan jettu tan irratti xiyyeeffanne jechuudha. So mee mammaaksichuma kana dura sirreessine haa jennu. Actions speak louder than words kan jedhu dafnee akkamitti jenna? Dura lamaan haa jennu. Okay? Actions speak. Okay? Actions speak. Amma immoo sadii haa jennu. Actions speak louder. Okay? Al sadaffaa yeroo itti deebinu. Actions speak louder than. Okay? Amma immoo guutuu isaa jennu. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Akkasii jenna jechuudha. So asirratti jechoota tokkoon kan ilaallu yoo ta'e inni tokko speakidha. Inni kaan immoo louder kan jedhudha. Inni biraa words kan jedhudha. So hiika takkaan kan ilaallu yoo ta'e actions jechuun gocha. Okay? Speaking immoo dubbachuu jechuudha. Louder jechuun immoo sagalee ol ka'aa jechuudha. Than kan jennuun kun immoo irra jechuudha. Words jechuun immoo jechoota jechuudha. So inni kun yeroo hiikaa isaa gabaabsinee keenya akkam jedha? Dubbii caalaa gochi sagalee guddaan dubbataa jedha. Kana jechuun maal jechuudha akka afaan keenyatti? Kun amma hiika isaati. Garuu wanti jedhamu barbaade maali asirratti? Jecha caalaa gochaatu bu'aa qabaa yookiin immoo gochatu irra mul'ataa kan jedhu jechuudha. Jecharra. Okay? So kana jechuun maali asirratti actions speak. Okay? Maaltu dubbata? Gochaatu dubbata jechuudha. Louder sagalee guddaadhaan. Zaan maalirra? Words jecharra jechuudha yookiin jechootarra sagalee guddaadhaan kan irra dhaga'amu maali? Gochaa jechuudha. So jecha action jettu kana akkasuma jecha than jettu kana mee hima biraatti ijaarree haa ilaallu. Himni inni jalqabaa akkana jedha. Take action before it is too late jedha. Okay? Jechi take action jettu maal jechuudha?
Okay, before ka jedhu maal jechuudha? It is too late ka jettu hiikaan isaa maal jechuudha ka jedhu haa ilaallu. So take action ka jedhu tarkaanfii fudhadhu jechuutti jira. Okay, before dura jechuudha. It is too late osoo yeroon hin dabarre. Okay, take action before it is too late. Akkamiin dafnee dubbisna? Take action before it is too late. Take action before it is too late. Akkasii jettu jechuudha. So viidiyoo kana dhaabuudhaan isin immoo jechuu dandeessu jechuudha. Akkana nama jedhetti jechuu dandeessu. Yeroo takkatti yoo isiniif hin jedhamne jechoota lama yookiin immoo sadiin jechuudhaan booddee immoo jechoota itti dabalaa deemtu jechuudha. Akka fakkeenyaaf take ka jedhu duraan dubbista. Action yookiin immoo take action before it is too late. Take action before it is too late. Okay, osoo yeroon hin darbin tarkaanfii fudhadhu jechuu jira jechuudha. Jechi biraa kan nuti action irraa fudhannee hima itti ijaaruu dandeenye isa kana jechuudha. His brave actions saved many lives jedha. Jechoota meeqa qabna asirratti? Isa his jedhu ni qabna. Okay, kan biraa brave ka jedhu qabna. Action ni qabna. Okay, saved jedha. Sambooda many ka jedhu, many lives walmarratti haa fudhannu meesa kana. So his brave yeroo jennu his brave, his jechuun kan isaa jechuudha. Brave jagnummaan isaa. Okay, hima kana lameen immoo yeroo walirratti deebifnu jagnummaan isaa jechuudha. His brave actions asirratti immoo yoo sadi goone ilaalle. Okay, his brave actions gochi jagnummaa isaa saved baraaree jira jechuudha. Many baay'ee jechuudha. Lives lubbuu baay'ee baraaree jira. Okay, saved many lives yoo jenne lubbuu baay'ee baraaree jira. So al tokko akkamiin dafne jechuu dandeenya? His brave actions saved many lives. His brave actions saved many lives. Okay, maal jennee hiikaan isaati? Gochi gootummaa isaa yookiin immoo jagnummaa isaa lubbuu namoota hedduu baraaree jenne jechuudha. Jechuma isa action jettu kan proverb yookiin immoo makmaaksa san keessaa fudhanneen hima biraa ijaarree jirra. The team is ready for action jedha asirratti. Asirratti the team yeroo jennu maal jechuudha? Is ready yeroo jennu maal jechuu jirra? For action yeroo jennu maal jechuu jirra jechuudha. Kanneen haa ilaallu. The team yeroo jennu gareen jechuudha. Okay, garee qindaa'e wayii is ready qophaa'ee jira jechuudha. For action gochaaf. Okay, so akkana jedha jechuudha. Garichi tarkaanfiif qophiidha jechuudha. Jechi inni biraa she regrets her past actions jedha. Okay, she regrets isheen maal taate? Isheen oftee jechuudha. Her past. Her jechuun kan ishee maal? Past wanta darbe. Maal darbe? Actions gocha ishii kan darbe jechuudha. So walirratti her past actions yeroo jennu gocha ishee kan darbetti maal taate? Isheen oftee jirti jechuudha. Okay, gocha ishii darbe irratti gaabbitee yookiin immoo isheen oftee jirti jedha. Inni itti aanu let's turn our ideas into actions jedha. Asirratti let's ka jedhu haa ilaallu. Let's jechuun let us jechuudha. Haa ka jedhu jechuudha. Haa jechuun amma hiikaan qabaattu akkatti turn our ideas ka jedhu sin ilaalla into actions yeroo jedhu amma maal jechuudha? Let's turn haa jijjiirru jechuudha. Maal? Let us turn nuti maal haa goonu? Haa jijjiirru yookiin immoo haa geeddarru
our ideas maal jechuudha yaadota keenya into actions gara maalitti gara gochootatti haa jijjiirru jechuudha. So hiikni isaa kanadha. Yaada yookiin immoo yaadota keenya gara maalitti haa jijjiirru gara hojiitti haa jijjiirru jedha. Okay. Fakkeenya inni itti aanu he is taller than his brother jedha. Amma waa'ee actionii finne waa'ee maalitti dhufne jechuudha. Waa'ee than isa jedhutti dhufne jechuudha. Okay. Than jechuun irra jechuudha. Wanta lama yeroo waliin madaallu wanti tokko irra caala. Kanaatu san irra caala yeroo jennu than ka jedhu fayyadamna jechuudha. So he is taller inni dheeraadha than eenyurra his brother obboleessa isaarra jechuu jira jechuudha. So obboleessa isaa caalaa dheeraadha. So asirratti kaayyoon nuti barbaannu hima kana saffisaan dubbachuu dandeenya ka jedhu. He's taller than his brother jenne jechuudha. Asirratti he is taller jennee akkasitti dirreen baafnu isa kana maal goona asirratti isa I jettu tana keessaa akka hir'isuu goone his jenne jechuudha. Walitti as bunna he's taller. Okay, he's taller than. Okay, isa kanaa fi hamma asitti walirratti dubbisna jechuudha. He's taller than his brother. He's taller than his brother. Okay, he's taller than his brother. Kas jenna jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? She is more confident than before jedha. She is more confident yeroo jennu hammaasi isheen irra caalaa maal qabdi? Ifitti amanamummaa qabdi jechuudha. Than maalirra? Before duraan irra jechuudha. So she's more confident than before. Reef maal jenne? So yeroo dafnee dubbifnu isa I keessaa dhoodhaan. So she's jenne jechuudha. She's more confident than before. Okay, she's more confident than before. Maal jenne kan isaati? Kan duraa caalaa ofitti amanamummaa qabdi jechuudha. So inni kun maal jedha? They arrived earlier than expected jedha. Yoo adda fottooksine kan ilaallu ta'e asirratti they ka jedhu isaan arrived jenna. So arrived jechuun maal jechuudha? Gahuu jechuudha. Iddoo tokko gahuu yookiin gahaniiru jedha asirratti. They arrived yeroo jennu lamee walirratti maal dhufa? Isaan gahaniiru iddoo jechuudha. Earlier jechuun yeroodhaan jechuudha. Than expected yeroon isaan ni dhufan jedhamu akka fakkeenyatti yoo sa'a 7tti kan ni dhufan jedhamee eegamu ta'e isaan immoo sa'aatii 6tti yoo kan dhufan ta'e dursanii yeroo isaan itti eegamanitti dursanii waan dhufaniif so akkas jenna jechuudha. They arrived earlier than expected. They arrived earlier than expected jenna jechuudha. Kan eegame caalaa dursanii dhufan yookiin immoo yeroo itti eegaman dursuudhaan dhufanii jechuudha. Alright, amma immoo gara makmaaksa lammaffaa yookiin immoo proverbii isa lammaffaa irratti dhufnee jirra jechuudha. So proverbii kana keessaa immoo jechoota lameen kana fudhachuu deemna jechuudha. Inni jalqabaa maal jedha? Jecha beggars jedhuu fi inni itti aanu kan nuti ammaaf irratti xiyyeeffannee hima adda addaa irraa ijaaruu deemnu choosers jedha. So jechoota lameen kana irratti baay'inaan xiyyeeffannaa jechuudha. So makmaaksa kana mee dura sammutti haa qabannu yookiin immoo matarraa jechuudhaaf haa yaallu kan duraa jechuudha. Waan hunda dursinee kan nuti gochuu qabnu mee makmaaksicha kana yookiin immoo proverbii kana mataa keessa haa jennu. It is very short. Haalaan gabaabaadha waan ta'eef. So beggars can be choosers. Beggars can be choosers jedhame. Beggars can be choosers. So akkasitti dafnee jenna jechuudha. Hiikni isaa maali yoo kan jettan ta'e kadhattoonni filattoota ta'uu hin danda'anii jedha. Namni waa kadhatu yeroo tokkollee waa filachuu hin danda'an. Wantuma itti kenname fudhatanii deemuu jechuudha. Okay? So amma jechoota lameen kana keessaa isa choosers jedhurraa kaanu kan beegarsii booda irratti deebina.
hima irraa ijaarre haa ilaallu jechuudha. So fakkeenya jalqabaa akkana jedha. You can choose any color you like jedha. So maal jechuudha? You can, okay, ni dandeessa maal choose filachuu any color kalara fedhe yookiin immoo halluu fedhe, okay, you like kan ati feete jechuudha. So dafnee yeroo jennu you can choose any color you like, you can choose any color you like jenna jechuudha. So hiikni isaa maal jenne? halluu barbaaddan filachuu dandeessu jenne jechuudha. Fakkeenya itti aanu she doesn't know which dress to choose. Okay, asirratti she doesn't know hangaasii maal jedha? Isheen maali? She doesn't know, isheen beektu. Okay, which dress kana jechuun jechuudha. Which dress, whichuu kam to choose, akka filattu jechuudha. So she doesn't know which dress to choose. Isheen hin beektu wichuulee jiran keessaa kam akka filattu hin beektu jechuu jira. So choose jechi jettu filannoo jechuu jira jechuudha. Okay, waa'ee filannootiin wal qabata jechuudha. Uffata kam akka filattu hin beektu. Amma immoo isa beggars jedhu kana haa ilaallu. Beggar jechuun kadhataa jechuudha. Beggars yeroo jennee s asitti daballu kadhattoota jechuudha. So mee maal jechuudha himni kun? He gave jedha. Inni maal godhe? He gave jechuun inni kanneera. Maal kanne? Some coins. Some coins jechuun saantimoota muraasa jechuudha. Some jechuun muraasa yoo ta'u, coins yeroo jennu saantima jechuudha. So asirratti SC waan jirtuuf saantimoota ta'a jechuudha. Saantima osoo hin taane saantima baay'ee jechuudha. To the beggars. Okay, to the beggars. Maaliif? Kadhatichaaf jechuudha. Namicha waa kadhatu saniif saantima muraasa kennee jira jechuudha. Hiikni isaa yeroo walitti deebi'u akkana ta'a. Kadhataaf saantima tokko yookiin immoo saantima muraasa kennee jechuu qabna jechuudha. Inni itti aanu the beggar. Okay, the beggar jechuun kadhataa tokkotu jira jechuudha. Waa'ee kadhataa tokkoo dubbachuu jirra. The beggar asked. Okay, asked hin jennu. The beggar asked. Maal jechuudha eegaan isaati? Kadhatichi ni kadhatee jechuudha yookiin immoo ni gaafate. The beggar asked yeroo jennu kadhatichi namichi waa kadhatu sun hin gaafatee jechuudha. Maal? For food. Nyaata gaafatee jechuudha. Nyaata naa kannaa jedheeti nyaata gaafatee jechuu jira. So hima kana dafnee yeroo jennu the beggar asked for food. The beggar asked for food. Isin immoo jedhame. Okay, sirriitti jettanii miti? Alright, bareedaadha. Hiikni isaa maal jenne? Kadhataan nyaata gaafatee jechuudha. So beggar yeroo jennu kadhataa nama sadaqaa kadhatu jechuudha. Himni itti aanu the beggar thanked him for his kindness. Mee adda fottoksinee haa ilaallu. So akkuma reefu jechaa jirru the beggar yeroo jennu kadhataan tokko jechuudha. Thanked asirratti thanked hin jennu. Thanked jenne jechuudha. Thanked jedhame. Thanked hin galatoonfate. Okay, eenyu? Him isa tokko galatoonfate jechuudha. Nama wayii. Okay, nama dhiiraati jechuudha. Him yeroo jennu hiirraa dhufe jechuudha. Himiin objectii yoo ta'u, hiin maali? Subjectii isaati. For his maal? For his kindness. Maal isaatiif jechuudha? Arjummaa yookiin immoo gaarummaa isaatiif jechuudha. Kadhataan sun isa galatoonfate. So hiika walii galatti akkam jennee kana kadhataan gaarummaa isaaf galateeffate jechuudha. Eenyu? Isa. Alright, so makmaaksa sadaffarra geenye jirra. Maal jedha? Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Akkamitti jenna suuta? Don't judge a book by its cover.
So dafnee yeroo jennu don't judge a book ammaasii don't judge a book by its cover. Okay, so jechi nuti irratti xiyyeeffannu makmaaksa kana keessa jecha isa judge jettu kana jechuudha. So maal jechuudha? Don't judge. Okay, hin murteessin jechuudha. Don't judge yeroo jettu maal hin godhini ustee hin murteessin jechuudha waan takka. Okay, a book kitaaba. Okay, by its cover gubbaa isaa kana laalte kitaaba tokko bareedaadha yookiin immoo wanta gaarii qaba yookiin immoo wanta badaa qaba jettee suuruma yookiin immoo kabarii isa gubbaa kana laalte murteessuu hin dandeessu jechuudha. So hiikni isaa yeroo eegnu akkam jedha kitaaba tokko fuula isaatiin hin madaalin yookiin immoo hin murteessin jechuudha. Gaariidha badaadha jettee murteessuu hin dandeessu. Maaliif hamma seentee waan kontentii yookiin immoo qabiyyee isaa san ilaaltutti murteessuu hin dandeessu jechuudha. Okay, so amma gara jecha keenya kan makmaaksa kana keessaa fudhanne isa judge jettu kana haa dhufnume. So jechi inni jalqabaa kan nuti makmaaksa kana keessaa fudhanne maal jenne? You shouldn't judge others jedha. Maal jechuudha? Namoota biraa irratti murteessuu hin qabdu jechuudha. Okay, you shouldn't gochuun qabdu. Maal? Judge jechuun murteessuu jechuudha. Others namoota biraa irratti murteessuu hin qabdu jedha. So namoota biraa irratti murteessuu hin qabdu jechaa jirra jechuudha. So dafnee jechuudhaaf you shouldn't judge others. You shouldn't judge others. Okay. Fakkeenya inni itti aanu the judge listened carefully to both sides. Okay. The judge abbaan seeraa jechuudha. So the judge yeroo jennu abbaan murtii yookiin immoo abbaan seeraa jechuudha asirratti. Listened maal godhe hin dhaggeeffate carefully. Okay, carefully jechuun if eeggannoodhaan yookiin immoo qalbiidhaan dhaggeeffatee jira jechuudha. To both sides garee lamaan wal falmaa jirtu dhaggeeffatee jechuudha. So hiikni isaa akka walii galatti maal ta'uu deema? Abbaan murtiis gama lamaan sirritti dhaggeeffatee jechuu jira jechuudha. Mee dafnee haa dubbifnu erga hiikaa isaa barree. The judge listened carefully both sides. Amma dafnee dubbisuudhaaf asirraa kaafnee hamma carefully ka jedhutti jechuudha. Okay. The judge listened carefully ka jettu kophaa dubbifnu. The judge listened carefully. San booda itti aayidaanu hammaafe. The judge listened carefully to both sides. Asirratti both hin jennu both. Okay. So akkami jenna? The judge listened carefully to both sides. Akkas jenna jechuudha. So maal jedha? Akkaataa itti dubbisnus gadi fageenyaan kan barannu ta'a jechuudha. Akkaataa itti dubbisnu yeroo jennu maaliif keessaa qaba? Akkaataa nuti itti dubbisuu qabnuu fi namoonni biraas warreen native speaker ta'an yookiin immoo warri afaan san dubbatu yookiin dubbataan afaan sanii akkamitti akka dubbisu jechaan kan ilaallu ta'a jechuudha. So kan irratti xiyyeeffannu hima kana keessaa jechuudha. Ilmoon sentensii kana keessaa kana jechuudha. Maal jedha? Easy jedha jechuudha. Easy. So asirratti jechaan kan dubbisu eegalloo ta'e maal jedha? Easy. Easy come. So maal jedha? Easy. Okay. Come jennee dubbifna jechuudha. Maal jennee dubbifna? Come. Okay. Easy. Maal jennee dubbifna? Go. Go jennaa jechuudha. So akkamitti walirra dubbifna? Easy come, easy go jedha. Easy come, easy go jedhamee isin. Yeroo jettan barreeffama viidiyoo kanarra jiru osoo ilaalle irraa garagaluudhaan mataa keessaa jechuudhaafis shaakaluu qabdu jechuudha. Maaliif makmaaksa yeroo takka takka haasoo yeroo haasoftan jidduu fidachuu dandeessu jechuudha. Maal jennee easy come, easy go. Matarraa ammas jechuu dandeenyaan waan takka jijjiirtanii jechuudha. So hiikni isaa maal ta'a ka jedhu haa ilaallu amma. Easy jechuun salphaa jenne, come jechuun dhufuu jenne. Easyin salphaa jenne asittis deebitee dhufte go jedha.
deema yookiin deemuu jechuudha. So mee walirratti deebisnee haa ilaallu. Jechaa fi jecha walirratti dabalaa yeroo deemnu hiikaan jijjiiramaa deema jechuudha. Easy kam jechuun maali? Salphatti bu'u jechuudha. Okay? Kanaaf kanas walirratti deebisnee ilaalle easy go jedha. Salphatti deemuu jechuudha. So maal jechuu barbaade amma? Easy kam easy go yeroo jennu wanti kun makmaaksaa yookiin mammaaksaa wanti salphatti dhufe salphatti deemaa jechuu barbaadameeti. So hiikaan kallattiidha. Easy kam salphatti kan dhufe yookiin immoo salphatti wanni dhufe easy go asumatti deemaa jechuudha. Salphumatti deema. Okay, hiikni isaa afaan Oromoodhaan salphaan kan dhufe yookiin immoo salphaan dhufe salphatti deemaa jedha. Wanti jedhamu barbaadame immoo maal jenne akka makmaaksa kanatti waan takka osoo ittiin laffaane fakkeenyaaf yoo qabaattan asuma tajaajilu jechuudha. Qabeenya tokko yoo osoo ittiin laffaane argattan baasuunis isinitti salphaadha jechuudha. Kana jechuu agarsiisa. Become easy go jechuu haala akkasii wanta akkasii yoo mudate nama osoo hin dalagne maallaqa namni kanneefi maallaqa san faffacaasu yoo argattan maal jettanii waan jarri jette dhageettaniittu jettaanii jarri akka jette dhageessi. Easy come easy go jettaa jechuudha. Salphaa dhufee salphumatti deemti jechuudha. Alright, amma gaa kan itti aanu jecha easy jettuuf fayyadamne haasawaa adda addaa gochuu akkamitti dandeenya kan jedhudha. So fakkeenya inni jalqabaa kan nuti uummanne kana this test is so easy. So jechaan kan ilaallu yoo ta'e this ka jedhu irraa kaanu this ka jedhuu fi test jennee dubbifna. Kun immoo easy dhaan beektanii kun immoo maali? So easy jennee reefu kana ni beekna. So walirratti yeroo dubbifnu maal jedha? This test is so easy jennee jechuudha. This test is so easy. Asirratti this ka jedhu this jennee dubbifnu yeroo hundaa of eeggadhaadha. This jenna. This test is so easy. This test is so easy jedhame. Alright. So hiikni isaa this jechuun kun jechuudha wanti si dura jiru kan ati itti akeekaa jettudha. Test jedha. Testiin qormaata is so easy. Hedduu salphaadha jechuudha. So jechuun baay'ee jechuudha. Yookiin immoo haalaan jechuudha. Qormaanni kun akka malee salphaadha jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Kun immoo maal jedha? It's not as easy as it looks. It's not as easy as it looks. So dura tokko tokkoon kan jennu ta'a. Sirratti it is jennee not jennee dubbifna. It's not as easy as it looks akkanatti haa dubbifnu. So hima kana dheeraa waan ta'eef lama lamaan kan deemnu ta'a jechuudha. So it's not hanga jedhu lama marsaa itti aanu it's not as easy as ka jedhu hamma kana haa dubbifnu jechuudha. Maal jenne? It's not as easy as hamma kana yoo dubbiftan kan dubbisuun salphaadha jechuudha. Irra deebi'aa tartakka dubbisa. It's not as easy as booda it looks. So amma guutuu isaa jechuuf yaalii godhaadha. It's not as easy as it looks. It is not as easy as it looks. As jennaa jechuudha. Hiikni isaa maali? It is ka jedhuudha shorti ta'e. So it is not as easy as it looks yeroo jennu kalaalan kana salphaa miti jechuudha. Yookiin immoo akka mul'atutti salphaa miti jechuun akka laalanitti salphaa miti jechuudha. Wanti yoo qormaata ta'es yoo waan adda addaa ta'es wanta yoo laalan salphaa fakkaatu kan immoo ulfaatu yeroo agarru akkas jennaa jechuudha. Kam jenna jenne? It is not as easy as it looks jennaa jechuudha. Jecha easy jettutti fayyadamnee himni biraa kan nuti ijaaruu dandeenya kamii? Take it easy jedha. Sirratti jecha take jedhuu fi ammas it ka jedhu dhufee jira. Pronounidha. Nama waan taaneef fayyadamna jenne. So take it easy. Take it easy. Dafnee akkasii jenna jechuudha. Take it easy. Take it easy. Take it easy jechuudha. Take it easy. Take it easy. Hiika nagara
itti xiqqisho jijjiirraa jechuudha. So take it easy. Ja'a laalame viidiyoo kana dhaabaatii ja'a yeroo lama akkas. Alright jettanii jedheetii yaada. Hiikni isaa jechi take jettu hiikaan isaa maali dura? Take jechuun fudhachuudha. Okay? Easy'n salphaa jennee itiin immoo wanta nama hin taane hunda yeroo fayyadamnu itti jennaani. Okay? It is easy salphaadha. It is not what I say. Wanti sun wanta nan jedhee miti. So itiin akkasiif fayyadamaa deemna. So take it easy yeroo jennu salphatti fudhadhu jechuudha. Yookiin immoo salphisi ilaali. Namni tokko yeroo takka waanuma hin jirre irratti yeroo loluu agarta. So hin ulfeessini salphisi ilaali jechuu yeroo barbaaddu. Bro take it easy jettaan jechuudha. Leessoo salphisi ilaali malee salphatti fudhuu jechuudha. Maaliif taking fudhuu yookiin immoo fudhachuu waan ta'eef. So akka amma hima kanatti yookiin kontekstii kanatti maali salphisi ilaalii ta'a jechuudha. So ammas jechuma easy fayyadamnee maal uumuu dandeenye hima kana uumne jechuudha. Himni kun maal jedhamee haa dubbifnu. Dheeraa ta'us waliin dubbifna. Okay? Jechi jalqabaa learning jedha. Learning. Okay? A new jechuun maal jechuudha? Ana akkam jennee dubbifna. Language jennamoo maal jennee dubbifna. Baay'inaa yeroo hedduu jechi kun nama Ingiliffa reefu barataa jiru ni ulfaata. Language faa jechuu danda'a akka afaan Oromootti. So language. Language. So asirratti kanaaf jechi easy'n wanta tokkoof gala yeroo hundaa verb to be jedhamti yookiin immoo linking verb jedhamti. So hiikni isaa maali yoo kan laallu ta'e dura tokko tokkooni pronunciation isaatti deebina. Learning jechuun barachuun, a new haarawa, language afaan, okay, is never gonkumaa easy salphaa. So learning a new language hiikni isaa yeroo lama lama walirra dabalamu jijjiiramaa deema. So hiikni qindaa'aa kana jedha. Afaan haaraa barachuun gonkumaa salphaa miti. So amma akkamitti dafnee dubbifname. Learning a new language is never easy. Akkamitti dafnee yennaa kanatti lama lamaan sadiin walitti dabalaa yoo deemne salphatti jechuu dandeenya jechuudha. Hima dheeraa fedheewu. Proverbii shanaffarratti dhufnee jirra. Isa irraatiif isa lammaffaa jechuudha. Maal jedhame osoo nan dubbisne dubbisaa meesin. Kam jettanii dubbistan kana. Okay, walumaan dubbisna. If, okay, you can't, you jechuun si, if jechuun yoo jechuudha. If you can't, yoo dandeenye, beat. Beat jechi jettu hiikaa hedduu qabaatti. Hiikaa san keessa kanas keessa jiru maal akka ta'e waliin ilaalla. Them isaan, okay, join itti dabalami. Them isaanitti. Them ka jettu they'dha subjectiin isaati. So objectii ta'ee as taa'ee jira jechuudha. Objectii yeroo hunda xumura himaati irratti sentence irratti dhufti. So jechoota amma as jiran kana hunda keessaa xiyyeeffannoon keenya jechuu kan nuti irratti xiyyeeffannee hima adda addaa irraa jaarrus jecha beat jettu tana jechuudha. Beat akkasitti dubbifna. So hiikni isaa maal ta'a jenne akka waliigalatti maqmaaqsi kun yookiin immoo proverbiin kun hiikni isaa akkamii yookiin immoo maal jechuudha barbaade ka jedhu. If you can't beat, okay? If you can't beat, asirratti jechi beat jettu hiikaan isaa tokko mo'achuudha. Lama dha'uu yookiin immoo rukutuu jechuudha. Inni kaan keenyaaf dhahannaa onneetiifis yeroo fayyadamnu jira. Heartbeat yeroo jennu jechuudha. Akkasuma muuziqaa kan dhahamu san wanta dhahamu. Dhahannaa wanta adda addaa kan isaan meeshaa instrumentii adda addaa dhahan sun beatii jedhamti. So hiikaa kanneenii fi hiikaalee biraa baay'ees kan qabaatu ta'a. Kanneen garuu hiikaa kooman ta'anidha jechuudha. Kan baay'inaan guyyaa guyyatti nuti itti fayyadamnu keessaa akka bakka kanatti akka iddoo kanatti immoo beat kayyatu mo'achuu kan jedhu akka mo'achuutti ilaallama jechuudha. Akka hima kanaatitti yookiin immoo akka proverbii kanaatitti. So if you can't beat yoo mo'achuu hin dandeenye jedha ammaasi. Irraa kaasee ammaasi yoo mo'achuu hin dandeenye maal godhi?
eenyu isaa asirratti them isaan jechuun jira jechuudha. Yoo isaan mo'achuu hin dandeenye maasii jechuudha. Koomaa goone maal godhuu qabda? Join them maal godhi? Itti dabalamii jechuudha. Nama takka yoo mo'achuu dadhabde itti dabalamiiti wajjin ijaarami waan guddaa takka wajji godhii jechuu barbaada jechuudha. So if you can't beat them, join them. Akkamitti dafnee dubbifna? If you can't beat them, join them. So jedhaatti ilaalame akka reefu jedhetti jechuudha. Dura kanaaf kana walirratti jedha sanboota kanatti dabalaa deema kanatti dabalaa akkas deemtu jechuudha. Hiikni isaa maal jedha? Yoo isaan mo'achuu dadhabde itti makamii jedha. So kanaaf nam takka yoo garee takka mo'achuu dadhabe garee sanitti yoo dabalame bu'aa guddaa akka argatu agarsiisa jechuudha. So jechi nuti itti fayyadamuu deemnu kana booda jecha beat jettu tana. So dhimma jalqabaa ijaarree jira. She beat the eggs or the cake. Hiikaalee reefu jenna kana keessa. Hiikaan akka hima kanaa yookiin kontekstii kanatti beat ka jettu maal ta'uu deemte amma? Maal isiniif fakkaata? Dhahuu tahamoo yookiin immoo rukutuu ka jennu san tahamoo mo'achuu tahamoo asirratti maal taha? So himoota laaluudhaan hiikaalee kana keessaa hiikaan kamtu asitti maal jechuu barbaadee ka jedhu isiniif galaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti iddoo kana ka jiru eggs ka jedhudha jechuudha. Lee jechuudha. Leelee. Okay. So maal jedha asirratti? Isheen maal goote? She beat jedha asirratti. She beat. Isheen killee mo'atte jenna moo maal goote jenna? Okay. Asirratti eega the eggs killeeleen as jiraatte isheen killee akkam goote ree? Alright. Dhootte jechuudha. So she beat the eggs. Isheen killee dhooftee jechuudha. For the cake. Keekaaf. Maaliif yoo jenne yeroo keeka godhamu killee cabsanii hin dha'u jechuudha. So dhahiinsi bakka kanaa kun maali? Dhahiinsa namni tokko nama harkaan dha'u osoo hin taane dhahiinsa waan san walitti makuudhaaf irratti bulbuluudhaaf godhamu jechuudha. So beat ka jedhu hiikaa akkasiis akka qabdu barannee jechuudha. So akkamiin dafnee dubbifna ammaan tana? She beat the egg for the cake. She beat the egg for the cake. Jenna jechuudha dafnee. Kansaa keekiidhaaf hanqaaquu rukuttee jedha akka loqoda biraatitti jechuudha. Waan mana nama jedhe loqoda biraatiin jechuudha. Naannoo Harargetti killee jedhanii yaamu hanqaaquu. Keenya inni itti aanu the rain beat against the window. The rain beat against the window. Against the window. So the rain rooba akka ta'e ni beekna. Beat kutee jechuudha. Against jechuun wanta tokkotti jechuudha. Wanti tokko tokkotti yeroo bu'u against fayyadamna jechuudha. The window maalitti bu'ee? Foddichatti bu'ee jechuudha. Foddaa sanitti bu'ee roobni hin dhahee jechuudha. Rukutee foddaa sana. Okay? The rain beat against the window. The rain beat against the window jenna jechuudha. The rain kamitti dafne jenna? Lama lamaan sadiin akkami walitti daballee jenna? The rain beat maasii yoo ittiin daftanii. The rain beat ammaasii marsaa lama jedhaadha. The rain beat booda against itti dabalaadha. The rain beat against. The rain beat against ammas itti dabalaa kan hafe. The rain beat against the window. The rain beat against the window. Akkasitti deddeebistanii jechuu dandeessu jechuudha. Shaakala bifa kanaa yoo shaakaltan hima dheeraa fedheeoo salphatti dubbisuu dandeessanii jechuudha. So roobni foddaa rukute jechuma jechuudha. Hiikni isaa salphumatti. Hima biraa. The team beat their rivals easily jedha asirratti. The team garichi beat hiikni isaa maal akka ta'e ilaalla. Their kan isaanii rivals jechuma jechuudha. Morkattoota jechuudha. Rival yeroo jennu morkataa jechuudha. Essi yeroo itti daballu morkattoota ta'a jechuudha. Jechi easy jettu ly yeroo itti dabalame maal ta'a? Easy jechuun salphaadha.
easily yeroo jennu salphumatti jechuudha jechuudha. Verbidha. So the team beat asirratti beatiin hima kana laallee jechuudha. Hima jechoota naannoo kana jiru laaluudhaan hiikni isaa nuuf gala jechuudha. So rivals jechuun morkattoota erga ta'e tiimiin immoo garee adda addaa fakkeenyaaf garee kubbaa ta'uu danda'a. Garee ispoortii kan biraa ta'uu danda'a. So gareedha. The team garichi beat mo'atee jechuudha asirratti. Their kan isaanii maal rivals morkattoota isaanii mo'atanii easily jechuun salphumatti jechuudha. Hiikni isaa kanaa jechuudha. Gareen kun morkattoota isaa salphatti mo'atee jechuudha yookiin mo'atee jenna jechuudha. Loqodarraa loqodatti adda waan ta'eef loqonni naannoorraa naannootti adda waan ta'eef so injifatee mo'atee jechuu dandeenya jechuudha. So akkuma beekamu pronunciation asirriitiin dafnee akkuma warra afaan san dubbatutti jechuuf haa shaakallu. Kam jennee the team beat their rivals. The team beat their rivals easily. The team beat their rivals easily. Deddeebisaadha akkaan nama deddeebisee jechuudha walitti hidhaa fidetti. Okay? This is a technique that enable you to say any long sentences. Okay? Kuni tekniika nuti itti fayyadamne jecha dheeraa fedhe jechuu dandeenyudha jechuudha. So don't forget this. Okay? Whenever you read any sentence. Okay, kan itti aanu hurt asirratti heart hin jennu heart hin jennu jechuu qabna. Asirratti jenna jechuudha. Hair hin jennu alif. Barsiisonni biyyattii yeroo barsiisan pronunciation baay'inaan nuti beeknu hair jenna jechuudha. Hin dheeressina. Hair ta'uu qaba jechuudha. Maaliif isaan akka itti dubbisanii dubbisu akka dubbataan afaan sanii dubbatutti yookiin immoo nurraa dhaga'utti dubbisuu qabna jechuudha jecha hundaa'u. So hair heart yoo jetteen wanni ati jetteen hartiin kunu miidhaa fa'aa itti fakkaata jechi heart jedhamu tokko jira. So jechi sun miidhuu jechuudha. Hair gizee jettee hairiin rifeensa beeka inni ati qajeelchuu barbaaddi ishii jechuudha. Jechi hair jettu tuni kan ishii jechuudha. So ati maal jetteeni hair heart jetteen. So hiikni maali kan hair jettu hairiin rifeensa jechi akkatti barraa akka biraati. So heart jetteeni miidhaadha. Rifeensi isii miidhaadha jechuu jirti. So hiikallee jijjiiraa jechuudha. Akkaataa itti dubbisa wallaaluun. So hair jennaani hair. Sirratti hairti osoo hin taane maal jennaani heart. Hair heart. Onneen ishii beat. Asirratti beatiin kun immoo mo'achuu osoo hin taane maal ta'eema naataa jechuudha. Akka harreefu jalqaba irratti isin dhuge. With waliin excitement. So hiikni isaa maal ta'uu deema jechuu walirratti yeroo dabalu. Hairii fi heart yeroo walitti daballu onneen ishii jenne beat hin dhaata. Her heart beat onneen ishee hin dhaata sadeen walirratti yeroo dabalu. Onneen ishee hin dhaata. Kanas lamee walirratti haa daballu hiika guutuu akka argannu jechuudha. With excitement gammachuudhaan waliin. So yeroo gammannu onneen keenya baay'ee dhaataa jechuudha. So excitement gammachuudha. With excitement yeroo jennu gammachuu waliin. So gammachuu takkarraa namni sun onneen isaa akka malee dhaataa jira jechuudha. Namni amma dubbisaa yeroo kana. Irratti hima kana deebisnee yeroo jennu al tokkoon her heart beat with excitement. Hiikni isaa maali? Onneen ishee gammachuudhaan dhaatee. Makmaaksa yookiin immoo proverbii xumuraa kan kutaa har'aatti irra geenye maal jedha? Osoo hiikaa isatti hin deebine jechoota kana tokko tokkoon hiika isaa kan ilaallotaa dura. So necessity yeroo jennu barbaachisummaan jechuudha. Okay? Necessary yeroo jennu barbaachisaadha jechuu jirra. Necessity yeroo jennu barbaachisummaan is a mother. Haadha maaliiti? Is a mother. Haadha jechuu jira. Of invention. Kalaqaatii jechuu jira. Fakkeenyaaf jechi invent jedhu rootiin isaa kalaquu jechuudha. Invention jechuun kalaqa jechuudha. Walirratti maal ta'uu deema? Necessity barbaachisummaan
is the mother haadha maaliiti of kan waan sanii jechuu agarsiistu ofiin bakka kana waan sanii yeroo jedhu haadha maaliiti haadha kalaqaati jechuudha. Necessity is a matter of invention yeroo jennu barbaachisummaan haadha kalaqaati. Maal jechuudha eegaan isaa akkatti namaan galu waan inni jechuu barbaade yoo beekne qofa gala jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dur karaa dheeraa deema, karaa dheeraa lukaan deema jechuudha. Karaa dheeraa kana maaliifin waan bira fayyadame waan takka uume waan karaa kana na oofu hin uumne jedhee yaaduu eegalaa jechuudha ilmi namaa. San booda konkolaataa uumaa jechuudha yookiin immoo mootor saayikila uumuu danda'a. Yookiin waan adda addaa uumuudhaan barbaachisummaa waan isa barbaachise san jechuudha. Karaa dheeraa san iddoo miilaan deemu konkolaataa yookiin immoo waan bira fayyadamee deemuu yaaduu eegalaa jechuudha. So saniif namoonni waa uuman kun yookiin waa kalaqan rakkinni wayii tokko hoggaa uumame barbaachisummaa waan takkaa yeroo argamtu namni waan adda addaa kalaquu eegalaa jechuudha. So fakkeenyaaf mobaayila yoo fudhanne ta'e maaliifin as taa'ee biyya biraatitti nama dubbisne jedhee yaaduu eegalaa jechuudha abbaan dura telefoona oomisu jechuudha. So maaltu barbaachise nama san halaala taa'ee dubbisuu isa barbaachise booda akkaataa telefoona sanitti kalaqan gad taa'ee dizaayin godhee akkasiisan booda telefoona san tolchee jechuudha. So kanaaf necessity is a matter of invention jedhan. Wanta akkasi barbaachisa eessee yaadda waan saniif furmaata fiddaa jechuudha. Wanti akkasi barbaachisuun yookiin immoo nama barbaachisuun kan namni waan barbaade saniif furmaata uumu nama taasisaa jechuudha. Haalota akkasiitii fi kan biraa keessatti yeroo hundaayyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha mammaaksa kana. Hiikni isaa maal ta'a? Barbaachisummaan haadha kalaqaati akkuma reefu jennee jechuudha. Logoodha hundattuu tokkuma. Wanni nu hafe dafnee dubbisuudha jechuudha. Pronunciation asirreetini. Necessity is a mother. Necessity is a mother of. Xumurarratti kam jenna? Necessity is a mother of invention. Akkuma bira yeroo bira proverbii tokko yeroo barannu jechoota hundaayyuu hiikaa isaa ilaallus jecha san keessaa tokko irratti xiyyeeffanna. So jechi nuti amma irratti xiyyeeffachuu deemnu kan hima adda addaa irraa ijaaruu deemnu hima mataa keenya akkana jechuudha isa invention jedhu kana. Invention kalaqa jechuudha. So jecha kanaaf fayyadamne hima mataa keenyaa isaa ijaarrannu jechuudha. Himni inni jalqabaa isa kana jechuudha. Maal jedha? The invention changed the world jedha. The invention changed the world. Itti tokko tokkoon haa ilaallu. The invention maal jechuudha? Kalaqni changed maal godhe? Jire jechuudha. The world addunyaa jechuudha. So the invention changed the world. The invention changed the world. Hiikni isaa maal jechuudha? Kalaqni kun addunyaa jijjiire jedha. Asirratti kan jennu kana yookaan immoo daayennaan asirratti yeroo hundaa'u jechi vaawuliidhaan yoo eegale V jennee dubbifna. Jechi dhaan dura jiru yeroo hundaa'u yoo vaawulii ta'e jechuudha eegalli isaa bakkistu yoo eegale D jennee dubbisna. Yoo jechi immoo akka fakkeenyaaf asirratti agarru kana yoo hamaadhaan yookiin immoo konsonaantiidhaan dhufe the jennee dubbifna jechuudha fakkeenyaaf. The mother jenna asirratti. The mother hin jennu the mother the jechuudha. Asirratti immoo the invention hin jennu jechuudha. Aleefi dubbachiistuudhaan eegala waan ta'eef. So maal jenna? The invention eegala jechuudha. Garaagarummaan isaa kanuma. So jecha V jettu kanatti fayyadamne jechi V jettu maal agarsiisti? Maal akeekti? Wanta tokkotti akeekaa jirra jechuun wanni irratti haasofnu sun beekamaadha nama nuti wajji haasofnu. So kanaaf V fayyadamna jechuudha. So kalaqni kun jennee jechuudha. Kalaqa makiinaa dubbatu jirra konkolaataati moo telefoonaati kan jedhu namichi ni beeka kanatti itti haasofnu. So the invention kalaqni kun addunyaa jire jechuudha. Right. Kunoo maal jechuudha? The invention solved. The invention
Okay? Solved. Kalaqni solved furee jira. A major guddoo jechuudha. Maal? Problem. Rakkoo guddoo furee jira jechuudha. The invention solved a major problem. Kalaqni rakkoo guddoo furee jira jechuudha. The invention kalaqni kuni, okay? Rakkoo guddaa furee jira jechuudha. Welcome. Kun channel keessan Ingiliffa karaa salphaadhaan kan isin barsiisudha. Namni channel kanaaf haaraa ta'e hundinuu subscribe gochuudhaan, namni duraan hordofaa jiru immoo video kana like fi share gochuudhaan hamma xumura video kanaa nu faana turaa isin jenna. Barumsi keenya kan har'aa immoo kutaa sadaffaa maloota Ingiliffa itti barannu keessaa kan akkaan barbaachisaa ta'e hogbarruulee adda addaa irratti hundaa'uudhaan akka fakkeenyaaf makmaaksa yookiin immoo proverbs isa jennuun irratti hundaa'uudhaan himootaa fi jechoota adda addaa irraa barree ergasii jechootaa fi himoota baranne san immoo hojiirra itti oolchinu jechuudha. Kana jechuun keenya itti haasa'uu fi karaa barreeffamaatiinis kan barreessuu itti dandeenyudha jechuudha. Having said so, now let's get started. Hamman ergan jedhee mee haa eegallu. So proverbiin keenya kan jalqabaa isa kana jechuudha. Proverbii torbaffaa yookiin immoo akka video tanaatitti isa jalqabaa kan ta'udha jechuudha. So maal jedhamee dubbisaa isin osoo naan hin dubbisne? Akkam jettanii dubbistan mee? No pain, no gain. No pain, no gain. Akkasi dubbisnaa jechuudha dubbisni isaati. No pain, no gain. Okay. Maal jechuu isiniif fakkaatame hiikaan isaa? Hiika gubbaatii fi hiika keessaa qabaata. Hiikni gubbaa maali? No pain. No jechuun akkuma beektan miti jechuudha. Yookiin immoo no pain yoon jedhe jechi pain jettu dura laalaa jechuudha. Okay? Laalachuu jechuudha. So no pain yeroon jedhe laalaan hin jirtu. Okay? No gain akkasuma asirs maal hin jiru jechuu jirra. Gain jechuun argachuudha. Waan tokko argachuu. Okay? No gain yeroo jennu. Okay? Gain maal jenne? Argachuu jenne. So no gain yeroo jennu maal jechuu jirra? Wanni argamis hin jiru jechuudha. Yoo walitti deebisne jechuudha makmaaksa kana hiika akkamiin nu kenna? No pain, no gain yeroo jennu. Laalaanis hin jiru. Okay? Wanni argamis hin jiru jechuudha. Maali hiika makmaaksa kana? Maal jechuu barbaadeeti? Kana jechuun wanti takka teestii yookiin immoo qormaata qabdi. Qormaanni yeroo hundaa'u nama laaleessa jechuudha. Kana jechuun yeroo wanta takka qoramtu jireenya keessattis haa ta'u, qorumsa mana barumsaatis haa ta'u, sammuu teenya maal godha? Ni dhiphisaa jechuudha. Baay'ee nu rakkisa jechuudha. Wanti adda addaa yeroo nutti buutu nu rakkistu. Qormaata jirus haa ta'u, qormaata mana barumsaas haa ta'u, maal nama godha? Yeroo itti jirru sanitti baay'ee nu rakkisa. Okay? So no pain jechuun yoo hin qoramne yookiin immoo yoo hin dhiphatamne, yoo hin dhiphanne rakkinni sitti buutee jechuudha. No gain akkasuma wanni ati argattus hin jiru jechuudha. Okay? So qoramuun yookiin immoo mokkoramuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa jabaatee itti fufuudhaaf. You cannot pass from one grade to the other without having any test. Kutaa takkarraa gara kutaa itti aanu darbuun hin jiru jechuudha. Qormaata osoo hin fudhanne. So jireenyi isaa akkasuma. So hiikni isaa waliigala maal jedha? Dhukkubbiin hin jiru, bu'aan hin jiru jedha. Kana jechuun maal jenne? Wanti hundinuu jechuudha. Wanti hundi ulfaataadha. Wanti faayidaa irraa argamu yeroo hundaa'u nu rakkisa. So yoo wanti nu rakkisu yoo hin jiraanne akkasuma bu'aan argamus hin jiru jechuudha. Kana jechuun yoo teesse waa takkan argattu jechuudha. Yoo kaatee hojjette immoo wanti ati hojjette yeroo hundaa hojiin sun maal si godha? Si dadhabsiisa jechuudha. Waan saniif jechee waan dadhabdeef, waan hojjette saniif waan dadhabdeef yeroo hundaa bu'aa argatta jechuudha. So yoo hin hojjenne yookiin immoo yoo wanti si rakkisu yookiin wanti ati hojjettu hin jiraanne akkasuma wanni ati argattus hin jiru jechuudha gabaabumatti. I hope you got it.
isinii galee jedheetiin abdadha. So jechi nuti irratti xiyyeeffannee jechuudha hima adda addaa irraa ijaarrachuu barbaannu jechatamii jecha pain jettutan jechuudha. Isii pain jettutan irraa hundaa'uudhaan himoota adda addaa kan mataa keenya irraa ijaarrachuu dandeenya jechuudha. So akka fakkeenya jalqabatti sentensiin yookiin immoo himni nuti irraa ijaarre isa kana jechuudha. She gained confidence quickly. Tokko tokkoon dubbisuudhaan haa eegallu. She, okay, isheen gained argatte maal? Confidence, ifitti amantummaa. Kanammoo akkam jennee dubbisna? Quickly. Dafnee wal irratti yeroo dubbisnu she gained confidence quickly. Okay? Hiikni isaa maal jechuudha? She gained, isiin argattee jirti. Confidence, ifitti amantummaa. Quickly jechuun saffisaan jechuudha. Yookiin immoo yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Hiikni isaa maal jedha? Daftee ofitti amanamummaa horattee yookiin immoo argatte jechuudha. So jechi iddoo kana jiru kan gain jennu kun maal jechuudha asirratti? Argachuu jechuudha. So fakkeenya inni itti aanu isa kana. Okay? He gained 5 pounds last month. He gained 5 pounds last month jedha. Tokko tokkoon dubbisna. He yeroo jennu maal jechuu keenya? Isa jechuudha. Gain yeroo jennu maal jechuu jirra? Argatee jechuudha. Maal? 5 jedha. Asirratti gainiin asitti fayyadamnu argatuun kun kamii? Akka kontekstii hima kanaatitti gain jechi jettu argachuu haa ta'u hiikni isaa malee daballii qaamaa agarsiisuu jirra garuu. Maaliif qaamaatu argate haa ta'u garuu akka afaan keenyaatti dubbachuu qabnu gain jechuun iddoo kana dabaluu qaamaa ibsa jechuudha. So he gained inni dabalee 5 pounds. So asirratti 5 pounds yeroo jennu kiiloo 5 dabalee jira jechuudha inni last month ji'a darbe keessa. Okay? So hiikni waliigalaa he gained 5 months. So hiikni waliigalaa maali? Inni ji'a darbe keessa kiiloo 5 dabalee jechuudha. So al tokko dafnee akkamitti dubbisna kan xumura? He gained 5 pounds last month. Asirratti manzi hin jennu month. Okay? He gained 5 pounds last month. Akkasitti dafnee jenna jechuudha. So don't forget our formula to read any sentences or any long sentences. Formula keenya akkan irraanfanne. Sentensii dheeraa feene yoo akkamitti akka dubbisnu jennee kutaalee darban keessa akka ilaalle jechuudha. Dura jecha lama dubbisu fakkeenyaaf he gained. Marsaa itti aantu immoo jecha san jecha marsaa itti aantu jecha dabaluudhaan. Okay, akka fakkeenyaaf he gained 5. Okay. Marsaa itti aantu irratti immoo maal goona jennee he gained 5 pounds. Inni kiiloo 5 dabale. San booda marsaa itti aantu irratti last ka jedhu itti dabaltaa. Marsaa xumura irratti month itti daata. San booda al tokko wal irra dubbiste jechuudha. He gained 5 pounds last month. Okay? Namni fedhee jechuudha. Bifa kanaan yoo itti deddeebi'ee dubbise salphatti dubbisaa jechuudha. Okay? Saffisaan dubbisuus akkasumatti ni danda'a jechuudha. Please try this method. Mala kanatti fayyadama. Okay? Himni kunoo maal jedhame? Osoo naan hin dubbisne dura mee isin dubbisaa. Tokko tokkoon dubbisaa. Dubbistan jedhee yaada. Waliin haa dubbisnu. Okay? We gained valuable experience. So, jecha meeqa qabna asirratti? We gain 2, valuable 3, experience 4 jechuudha. Jechoonni afran kun walitti dabalamanii hiika akkamiin kennu? Mee tokko tokkoon hiika isaanii haa ilaallu dura. We jechuun nuti gained arganne, valuable gatii qabeessa kan ta'e, experience muuxannaa jechuudha. Asirratti jecha experience jettu tokko muuxannaa ta'a. Inni koomanii yookiin immoo guyyaa guyyaan nuti itti fayyadamnu hiikaan isaa jechuudha. Inni bira wanta si mudatu jechuudha. What did you experience yoo siin jedhe nam tokko maal si mudate jechuu jira jechuudha. I experienced a lot of things. Waan baay'een na mudate jechuu dandeessa jechuudha. So
gara qabxii keenyatti yeroo deebinu we gained yeroo jennu lameen kun walirratti maali nuti arganne maal valuable gatii qabeessa kan ta'e arganne maal experience muuxannaa bareedaa arganne jechuudha. Muuxannaa gaarii waan akka malee nu fayyadu arganne jechuu jirra jechuudha. Okay, maal jedhamee hiikaan isaati muuxannoo gatii guddaa qabu arganne jechuu jirra jechuudha. How about this one? Kunoo akkam jedhame? They gain support from the community. Tokko tokkoon ilaallu. They isaan gained argataniiru waan darbeedha jechuudha. Asirratti idiin tun maal agarsiisti? Wanta darbe ta'uu nu agarsiisti. Support jechuun maal jechuudha? Gargaarsa yookiin immoo deeggarsa. From eenyurraa? Wanti takka tokkorraa wanta wahirraa jechuudha isa agarsiisti from jechuun. Okay, from the community hawaasarraa jechuudha. Community jechuun hawaasa jechuudha. So walirra deebisnee ilaallu we gain support deeggarsa yookiin immoo gargaarsa arganne from eenyurraa? From the community hawaasarraa jechuudha. So hawaasarraa deeggarsa arganne jechuu jirra jechuudha. Hawaasarraa they gain isaan ni argatanii support gargaarsa yookiin immoo deeggarsa from the community hawaasicharraa jechuudha. Hawaasicharraa isaan deeggarsa argataniiru jechuudha. Deeggarsa hawaasa irraa argataniiru. Okay, akka loqota biraattis akkana ta'a jechuudha. So it is almost the same. Okay, let's pass to the other. This one, it says the company gained a new customer. Hiikni isaa tokko tokko yoo ilaalle the company yeroo jennu asirratti kana koompaanii jettanii kan dubbisne company jennee dubbisne jechuudha. Okay, tokko tokko na dubbisnu. Okay, kan duraa maal jedha? The company, okay, gained argateera a new customer haaraa. Okay, customer yeroo jennu maamila. So walirratti yeroo deebisnu maal jedha? Dhaabbatichi. Okay, the company yeroo jennu dhaabbatichi gain argateera maal? A new customer haaraa jechuudha miti ni jechuun. A new customer yeroo jennu maal jechuu jira? Maamila haaraa argateera jechuudha. So hiikni isaa akka waliigala akkanatti ta'a jechuudha. Dhaabbatichi maamila haaraa argateera jechuudha. Wanti kun wanta darbe ta'uu kan nu agarsiistu isii idii tana jechuudha. Inni taanu akkanadha. She gained access to the building jedha. Asirratti isii building jettu tana dogoggoraan akka building hin jenne baay'inaan ni dhaga'ama yeroo namoonni dubbisanii yookiin immoo dubbatanii jecha building jettu akka building itti dubbisanii jechuudha. So akkas osoo hin taane building jenna jechuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun iyyuu kana ittiin naynu jechuudha yeroo dubbisnu. Iyyuun saayilantii taati jechuudha. So iyyuun tun akka hin jirretti lakkaa'aadha. So walitti maal taati? Building jenna jechuudha. Okay, jaarmee jechuudha. So hiika isaatii fi akkaataa itti dubbisnu tokko tokkoon haa ilaallu dura. Okay, akkuma beektan she jechuun isheedha. Gain isheen argatte maal? Access karaa itti geessuun jechuudha. To the building gara jaarmeechaa jechuudha. Karaa ittiin deebitu argattee jirti yookiin immoo karaa itti geessu argattee jirti jechuudha. So akkana jechuudha. Building jechuun hiikni isaa akka loqota biraatitti gamoo jennaan jechuudha. Fooqii jennee kayaamnu kana yookiin immoo jaarmaa jechuus dandeenya. So gamoo sana keessa seenuuf karaa argatte eenyu? Isheen jechuudha. Okay, inni itti aanu kanadha. We gained nothing from the deal. We gained nothing from the deal jenna jechuudha. Okay, so kana jechuun we gained
argannee jirra. Nothing waan akkan argannee jechuudha yeroo as. So walirratti deebisnee yoo ilaallu sadeenu jechuudha. We gain nothing yeroo jennu waan takka hin argannee jechuudha. We gain nothing jechuun nothing yeroo dhuftu boodarra waan takka illee jechuudha. Okay? From the deal. Waliigalteerraa jechuudha. Deal jechuun waliigaltee jechuudha. So waliigalticharraa waan takka hin argannee jechuudha jirra jechuudha. Okay? Waliigaltee kanarraa homaa hin argannee jechuudha. Inni kun uumama jedha. She gained an advantage by starting early. She gained an advantage by starting early. Okay? Tokko tokkoon dubbisu irraa eegallu. She gained an advantage. Okay? By starting. So hiika isaa tokko tokko yoo ilaalle she gained isheen maal goote argattee jenna jechuudha. An advantage maal bu'aa jechuudha. By starting eegaluudhaan by jechuun dhaan kan jennu sani. So start jechuun eegaluudha. So by starting yeroo jennu eegaluudhaan early yeroodhaan jechuudha. Wanta eegaltu sana yeroodhaan eegaluudhaan bu'aa argattee jirti jechuudha jirra. Okay? Hiikaan isaa akkana jechuudha. Daftee jalqabuudhaan faayidaa argattee jedha yookiin immoo bu'aa argattee jechuudha. So akka amma itti hiikamee fi akkanaan jedhes tokkuma jechuudha. In one way of the other deemee sanuma jechuudha. Daftee yeroo jennu early ka jedhu hiikuudhaa fi yeroodhaan jechuudha. Early jechuun okay? Yookiin immoo daftee eegaluudhaan yookiin immoo yeroodhaan eegaluudhaan yookiin immoo jalqabuudhaan advantage ka jedhu maalitti hiikne bu'aa jechuudha. Bu'aa jechuun maali? Faayidaa jechuudha. Argatte jechi gain jedhu argachuudha. So past waan ta'eef wanta darbeedha. Okay? Wanti darbe ed dhaan ibsama yoo jechi yookiin immoo verbiin sun regular ta'e jechuudha. Yoo irregular ta'e al sadii jijjiirama. So kan ediin itti dabalamu yeroo hundaa'u regular verbii jennaani. So wantichi wanta darbe ta'uu nu agarsiisa. So isheen faayidaa guddaa argachuun ishee waan darbe jechuudha. Al tokko osoo biran kunne dafnee dubbisuudhaaf yaalii haa goonu. She gained an advantage. Angaasi al tokko dubbisaadha. She gained an advantage by starting early. Asirratti by starting early kan jedhu kana sirreessaati. By starting early asirratti maal goona? Inni hamma asii qofaattu dhaga'ama jechuudha sagaleen. By starting early. By starting jennee gaa dubbisuu dhiifne. Okay? Hamma inni qofa dubbisne kana maal goona? Keessaa hirrifna jechuudha. So by starting early kana walirra dubbisaa isin mee kana qofa jechuudha. By starting early. She gained an advantage by starting early. Okay? Proverbii 8ffaa yookiin immoo kutaarraa kanaaf isa lammaffaa kan ta'etti dhufnee jirra. Mee dubbisaa isin. Erga dubbistanii immoo hiikaan isaa maal isiniif fakkaata? Osoon ani humaan jenne dura think about it. Okay? Before I say anything about it. Yaaddanii akkasuma dubbistaniitti jedheeti yaada. So amma waliin haa dubbisnu. Okay? Out of sight. Okay? Out of mind. Out of sight. Out of sight kayattu. Olaalle out of sight jedhan. Isin immoo out of sight. Out of sight. Okay? Out. Kara diitti deebisaati. Out of sight. Out of mind. Out of. Okay? So out of sight, out of mind. Walirratti jechuudha. Maal jenne? Out of sight, out of mind. Jenneeti walirratti dubbisna jechuudha.
maali hiikaan isaati? Out of sight jechuun ijaan ala yookiin immoo argaa teenya tanaan ala wanni ta'e out of mind mataa keenyaan alaa jechuudha. Mataa keenya keessa hin jiraatu jechuudha. Inni kun makmaaksa waan ta'eef yookiin immoo proverbii waan ta'eef hiika isaa kan gubbaati jechuudha. Hiika Ingiliffaa kan gubbaati. Garuu hiikni keessaa jechuudha. Hiikni dhugataan waan biraati jechuudha. Out of sight jechuun fakkeenyaaf wanti mataa keessan wanti ijaan isin hin agarre yeroo hundaa'u wanta isinitti hin mul'anne yookiin wanti isin ijaan hin agarre out of mind. Out of mind mataa keessan keessas hin jiraatu jechuudha. Ilmi namaa wantuma ijaan argu yeroo hunda yaadaa jechuudha. Waan ijaan hin agarre hin yaaddu. Okay? So wantoota yookiin senaariyoo waan kana fakkaatu keessatti yeroo dhuftan okay? Out of sight, out of mind. Duraaniyyuu wanta sanaan ijaan argaa hin jiru na rakkisaa hin jiru jechuu barbaadde. Okay? Bro, out of sight, out of mind jettaanii jechuudha nama tokko. Hiikni isaa kana jechuudha. Ijaan ala, sammuun alaa jedha. Wanti ijaan hin agarre sammuu keessas hin jiraatu, sin hin cinqu jechuudha. So wanta akka isin hin cinqine sammuu keessan keessaa akka badu feetan wantuma san arguu dhiisuudha jechuudha fallisaa. Okay? So jecha amantii irratti xiyyeeffachuu deemnu isa mind jettu tana jechuudha. So jecha amantii irratti xiyyeeffannu jecha mind jettu tana jechuudha. Okay? Mind itti fayyadamne hima mataa keenya irraa ijaaruu ni dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenya jalqabaa kanaan haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa kanaan haa eegallu. Maal jedha? She changed. Isheen jijjiirte. Her maal jenne dhiyootana? Hair hin jennu. Her dafnee dubbisna. She changed her. Okay? She changed her mind. Isheen yaada ishii jijjiirte jechuudha. Mind jechuun maal jechuudha? Sammuu jechuudha. Okay? So she changed her mind. Isheen sammuu ishee jijjiirte jechuun ishee yaada ishii jijjiirte jechuudha hiikaan isaa. Okay? Fakkeenya nam tokko wanta akka hojii hojjannaa isiniin jedhee erga wajjin walii galtan booda yoo yaada san jijjiirte I changed my mind jette jechuudha. I changed my mind. Ani yaada kiyya jijjiire jechuudha. Yookiin immoo namni tokko waa isin gaafatee waan san hin fedhu jettaniin isin biraa deema. Namichi yaada san isin hin fedhu jettaniin sun immoo in case you changed your mind, please call me. Maal isin jechuu danda'a yookiin immoo maal isin jechuu danda'a? In case you changed your mind, give me a call. Isin jedha jechuudha. Yoo yaada jijjiirte naa bilbilii isin jechuu danda'a. Okay? So yaada ishii jijjiirte jechuudha. Mind jechuun sammuu haa ta'u garuu yeroo haasofnu waa'ee yaadaati haasoo jirra jechuudha. Yaada sammuu keenya keessaa jechuudha. Inni kunoo maal jedha? How about this one? Kunoo akkam jedha? She read isheen ni dubbisti my mind. My mind jenna jechuudha yeroo dafnee jennu my mind hin jennu. So my mind akkam jenname tokko naa dubbisnu al tokko naa dubbisnu. She read my mind. 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 Akkasitti dafnee jenna jechuudha. Isheen maal gooti? She read my mind. She read my mind. Isheen sammuu koo maal goote? Dubbiste yookiin immoo read jennee si dubbifne isheen sammuu koo dubbisti jechuudha ta'a jechuudha. So kana keessa sammuu koo dubbiste isheen. Okay? Inni kun maal jedha? Mind. Okay? Your own business. Your own business. Business jechuun maali? Hojii kee jechuudha yookiin immoo hojii kee jechuudha. So nam tokko mind your own business yoo sin jedhe maal jechuu jira?
maal isin fakkaata? Asirratti hiikaan maayindiidha. Sammuu sanii miti jechuudha. Garree fulaallu jijjiiramee jira. Hiikaa biraatis ni qabaata jechuudha maayindiin. Sanum tokko mind your own business yoo isin jedhe fakkeenyaan isinii kanna nam tokko waliin osoo haasa'aa jiru ustanii jechuudha. Osuma nama san hin gaafanne yookiin immoo namni sun isin hin barbaanne itti seentanii haasawa wajjin yoo haasawaa eegaltan mind your own business hin jedha namni sun. Mind your own business. So maal isin jechuu jira isin fakkaata? Akka afaan keenya yeroo hedduu kun singalchuu dhimma kee kun dhimma keetii miti singalchuu jechuuti jechuudha. So mind your own business. Dhimmuma kee oofadhu deemi. Sin ilaallatu kun kan jedhuuf keessaa qabaate jechuudha. Okay? Mind your own business. Akkamiin dafnee jenne? Mind your own business. Mind your own business. Asii jenne jechuudha. So dhimma kee oofadhu kun sin galchuu yookiin immoo sin ilaallatu jechuu jirra jechuudha. So haasawaa akkasii yeroo haasawuu barbaadan nam tokko waan dhimma keessan keessa yoo galu mind your own business akkasitti dafnee jennaanii jechuudha. Yookiin immoo namni tokko dafee akkasiin nuun jedha jechuudha. Mind your own business hin jedhu suuta. Mind your own business sin jedha jechuudha. Maksa sagalaffarra jirra. Okay? Mee dubbisaa. Shaakalaa osoo nan dubbisne dura mee jechoota kana dubbisuuf yaalaa. Okay? Tokko tokkoon dubbisuuf yaalaa. Inni kun maal jedhame? Akkam jettanii dubbistan? Sanbooda kun beekamaadha. Maal jettanii dubbistan kana? Kunoo maal jettanii dubbistan? Palaasee jettanii moo waan biraa jettanii dubbistan? Anoo akkam jettanii dubbistan? Likee jettanii? Anoo hoomee jettanii? Okay. So waliin dubbisnee haa ilaallu. So kun maal jedha? There jedha. There jedha dubbisame. There. Asirratti SCOtti daballu. There's jenna jechuudha. Maali? There is jechuutu yeroo dafanii jaan akkasii gabaabsamee barreeffamaanis ta'a jechuudha. Okay. There is ka jettu maal taate jenne? There is. Okay. There is. Akkasitti dubbifna. San booda no kun beekamaadha. Place jenna jechuudha isa kana. There is no place walirratti yoo deebisnee kan dubbisnu ta'e maaliifi lamaan sadii walirratti dabalaa deemne bareedaa ta'a jechuudha namoota dubbisuu hin beekneef. So there is no place. Marsaatti aanturratti like itti dabaluu deema jechuudha. There is no place like. Okay. Isa xumuraa home jedha kun. Guutuu isaa yeroo jedhu maal jedha? There is no place like home. There is no place like home. Okay? There is no place like home. Akkasii jettanii jechuudha daftanii. Okay? You got it. So, wiricha dhaabaati. Al tokko shaakalaa isin sirra deebi'aadha. Okay. So, proverbiin kun hiikaan isaa maalime? Okay? Hiika dhugataa fi hiika mul'ataa qaba. So, hiikni mul'ataan isaa maali? There is no place. Okay? Bakki takkalleen hin jirtu jechuudha. Okay? Place jechuun bakka jechuudha. Like akka jechuudha. Home mana jechuudha. So there is no place like home jechuun bakki takkalleen hin jirtu bakki akka manaa. Okay? Maqmaaqsi akkana afaan Oromoo keessas ni jira jedheeti yaada. Bakki akka mana ofii takkalleen hin jirtu yeroo jedhamu jechuudha. So there is no place like home jechuun bakki akka manaa yookiin bakki akka mana ofii namaa geessu takkalleen hin jirtu. Okay? Namoonni maqmaaqsa kana yookiin proverbii kana maaliif fayyadama? Yeroo akkam fayyadama? Yeroo iddoo mana nama biraa dhaqee waan adda addaatiin jeeqamu waan hin barbaanne yeroo achitti isa mudatu maal jechuu eegala? There is no place like home jedha jechuudha. Bakki akka mana takkalleen hin jirtu jechuu jira jechuudha. So hiikni isaa akkana barraa jechuudha. Bakki akka mana hin jiru. Okay? So nuti immoo har'aan tana maqmaaqsa kanarraa maal fudhachuu deemna? Jecha place jettu tana fudhachuu deemna. Place. Okay? Isi place jettu tana fudhanne hiika adda addaa, hima adda addaa, haasawaa adda addaa irraa ijaaraa deemna jechuudha. Okay? Inni jalqabaa irraa ijaarre akkana jedha.
dubbisaame kanaas asuma keessa dubbisas barachaa deemta waan ta'eef. This jenna isa kana maal jennee dubbisna? Maal jettanii dubbistan mee kana? This jettanii? No, akkasitti hin baasina. This jedha. This. Okay. Maal gootu? Fiixa arraba keessanii ilkee lameen duraatiin tuqu jechuudha. San booda hafuura qal'aa jidduun baastu. This. Okay. This is, okay, a quiet, okay, quiet miti, a quiet jennee dubbisna jechuudha. This is a quiet place. Maal isin fakkaatame? Place in bakka jennee miti reef. So this is a quiet place yoo jenne maal jechuu isin fakkaata? Quiet jechuun bakka callistu yookiin nam takka callisu. Quiet, keep quiet yeroo jenne callisi jechuudha taa'amti. So quietiin bakka callistu yookiin bakka sagaleen hin dhaga'amne jechuudha. So this place is a quiet place yookiin immoo this is a quiet place. Iddoon kun iddoo maaliiti? Callistu yookiin tasgabbaa'aa jechuudha. Okay. Fakkeenyi biraa kan place itti fayyadamuudhaan nuti irraa ijaarru isa kana jechuudha. She found a place to park jedha. So asirratti she ni beeytanii, isheen isheedha. Found jechuun maali? Argachuu jechuudha. Isheen argatte maal? A place iddoo yookiin bakka, to park iddoo itti dhaabdu jechuudha. Park jechuun bakka konkolaataa itti dhaaban jechuudha. So iddoo konkolaataa itti iddoo parkingii yookiin immoo konkolaataa itti dhaabdu argattee jirti. Okay. She found a place to park. Iddoo itti konkolaataa dhaabdu argattee jechuudha. Eenyu? Isheen. Okay. Bakka konkolaataa dhaabdu argattee jenna jechuudha. Okay, let's move to the other one. Kan biratti yeroo dabarru. Let's meet at my place jedha. On maali? Let. Okay. Leetii fi maaltu walitti dhufe? Essiintu maal agarsiisti? Let's jennee dubbifna. Let's hin jennu. Let's meet. Kuni let us meet ka jedhu asiitu bakka kana ture. Let us, okay, meet. Nuti haa wal agarru jechuudha. Nuti jechuu jirra jechuudha iddoo kana. Asiin tun maali? Nuti. Let's meet at my place, iddoo kootti. My place, my jechuun kan kootu yoo ta'e, okay, place in bakka, at jechuun immoo maal agarsiisti? Iddoo takkatti jechuu agarsiisti. Iddoon sun tami? My place, bakka kooti jechuudha. Iddoo kootti haa wal qunnamnu jechuudhaaf amma kun. Okay, let's meet at my place. Let's meet at dura kanneen lamee wal dubbisaa. Let's meet san booda isaas jirus kophaa dubbisaa. Okay. At my place. Walirratti. Let's meet at my place. Let's meet at my place. Kun maali? Bakka kootti yookiin immoo iddoo kootti haa wal arginu jechuu jirra jechuudha. Isa kanatti yeroo dhufnu place. Okay. Jalqabarra dhufte amma placein. Yeroo jalqabarra dhuftu hiikaan isaanii jijjiiramte amma. Place the book. Okay. Kitaaba maal godhi jechuu jirra amma. On the table. Asirraa akka argannutti teebila gubbaa. Okay. So place the book. Kitaabicha kaayi. On what? On the table. Teebilicha gubbaa kitaaba kaayi jechuu jira jechuudha. So jechi place jedhamtu waan takka gubbaa kaa'u agarsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf place this bottle on the chair yoon siniin jedhe kursii san gubbaa qaruuraa san kaayi jechuu jira jechuudha. Okay. Yookiin immoo place this pen on the notebook yoon jedhe immoo qalama kana dabtara kee gubbaa kaayi jechuu jirra jechuudha. Okay. Place the book on the table yeroo jennu maal jechuu jirra? Kitaabicha minjaala yookiin immoo teebila san irra kaayi jechuu jirra jechuudha. Inni kunoo maal jechuudha asirratti? Place. Okay. Your jechuun kan kee jechuudha. Order ajaja kee. Okay. Online jechuun online. Okay. So asirratti yeroo akkam fayyadamna place kana yeroo online irraa waa ajajannu. Okay. Place your order online. Online irratti ajaja kee kaayi jechuun ajajadhu jechuudha. Okay. Akka ajajachuu ti jechuudha asirratti maaliif
yeroo steepii xumurarra geessan osoo online irraa bittanu so place your order yeroo siin jedhu barreeffama akkas jedhu agartaa jecha san irratti gadi tuqnaan ajajattee jirta jechuudha teessee eeguu qofa jechuudha okay so ajaja keessan toora interneetarra kaa'aa jechuudha kun immoo keep everything in its place keep everything in its place jedha okay asirratti keep tursiisii yookiin immoo achii teessisi everything wanta hundaayyuu in its place iddoo isaatti okay wanta hundaayyuu iddoo isaa kaayii jechuudha yookiin tursiisii jechuudha waan hunda iddoo isaatti eegi jechuudha akkana jechuudha waan hunda bakka isatti eegi jechuudha so placing iddoodha ammaasitti okay everything waan hunda in its bakka isaa its jechuun wanta naman taaneef qabeenya waan sanii fakkeenyaaf iddoo isaa jechuu jirra jechuudha iddoo maalii iddoo wantoota sanii jechuudha so hiikni isaa walii gala akkana jechuudha waan hunda bakka isatti eegi jechuu yeroo barbaadan keep everything in its place kas jettan jechuudha keep everything in its place keep everything in its place kun immoo maal jedha we need a safe place to stay jedha we need asirratti we jechuun maali nuti need jechuun maali barbaadna yookiin nu barbaachisa okay safe iddoo nagaa taate jechuudha nagaa jechuudha safe jechuun so iddoon immoo place dha akkuma beektani so we need a safe place yeroo jennu iddoo nagaa taate barbaanna jechuudha yookiin nu barbaachisa okay iddoo nagaa taate nu barbaachisa to what maal gochuuf to stay turuudhaaf jechuudha so dafnee jechuudhaaf asirraa kaafnee we need a safe place hamma jedhu tokko naa dubbifnu we need a safe place we need a safe place to stay okay we need a safe place to stay we need a safe place to stay isin immoo deebisaa shaakalaa bakka nagaa qabu nu barbaachisa jechuudha eeknisa proverbii 10ffaa kan kutaa kanaatiif isa lammaffarra jirra jechuudha utuu hin dubbisne dura isin dubbisuuf shaakalaame okay maal jettanii isa kanaan maal jettaniini you can lead a horse to water okay bainaan water jennaani water jechuudha tii kana diifa keessa yeroo dubbistan water okay all right kanammoo but okay kanammoo you can't make it okay drink yan so tokko nama ergana dubbifne maal jedha hiikni isaatis jijjiiramaa deema jechuudha you can lead jechuun ati you can ni dandeessa lead qajeelchuu yookiin immoo akka iddoo sanitti deemu gochuu jechuudha lead jechuun you can lead dursuu ni dandeessa okay you can lead ni dandeessa maal dursuu yookiin immoo akka wanni takka gara iddoo takkaa deema fakkeenyaaf asirratti horse farda fayyadamu jirra ati farda kana akka iddoo takka deemu gochuu ni dandeessa jechuudha okay to water gara bishaanii so you can lead jechuun asirratti amma maal ta'a hiikni isaati yeroo irra deebisne you can lead a horse ati farda geessuu ni dandeessa jechuudha to a water gara bishaanii okay but asirratti garuu jedha you can't in dandeessu maal make it drink dhuguu obaasuu jechuudha obaasuu in dandeessu you can't make it drink ati isa akka dhugu gochuu hin dandeessu okay jechuudha you can't in dandeessu make it drink akka dhugu gochuu okay so farda gara bishaanii geessuu yookiin immoo oofuu ni dandeessa yookiin akka dhaqa gochuu ni dandeessa okay wanta ati hin dandeenye maali
You can't make it drink. Garuu bishaan sana akka dhugu gochuu hin dandeessuudha. Maqmaaqsa ajaa'ibaati jechuudha. Yeroo akkam jenname hiikni isaa akkamii? Nu biratti wanta kun akkamii akka afaan Oromootti jechuudha. Maqmaaqsi kana fakkaatu nama tokko ni gorsita, okay? Gorsuu ni dandeessa nama tokko. Garuu wanta gorsitu san akka inni godhu gochuu hin dandeessu kan jedhu wajji wal fakkaata jechuudha. Hiikni isaa kallattiidhaan sanii jechuudha, okay? Isin galee jedheetii yaada. Farda gara bishaanii geessita malee bishaan san obaasuu hin dandeessu yoo ta'e, namas ni gorsita malee wanta ati irraa barbaaddu san, wanta gaariidha jettee ati yaaddu san akka inni godhu taasisuu hin dandeessu. Murtiin kan abbaati jechuudha. Alright, hiika isaa hammana eega beekne, having this in mind, okay? Erga kana matatti qabanne mee jecha lead jettu tana jechuudha fayyadamne, okay? Jecha kana fayyadamne haasawaa adda addaa akkamitti gochuu dandeenya yookaan immoo hima adda addaa irraa ijaarre hima jechuu kan guyyaa guyyaadhaan fayyadu sanu akkamitti irraa ijaarrannaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, come on. San dura akkuma reefu jenne farda gara bishaanii geessuu ni dandeessa, garuu akka dhugu gochuu hin dandeessu jenne. So fakkeenya jalqaba nuti fudhanne immoo isa kana jechuudha. She, isheen maali? Will lead, isheen ni dursiti. The team, garicha. So she, isheen will lead, ni hogganti. Asirratti lead jechuun leader ka jedhu wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. She will lead wanta kun willing fuuldura agarsiisti. So she will lead yeroo jennu isheen ni hogganti the team, garicha jechuudha, okay? She will lead the team. She will lead the team, okay? Isheen maal gooti? Garee kana ni hogganti jechuu jirra jechuudha. Maqmaaqsa yookiin immoo proverbii sadaffarra dhufnee jirra. Proverbii 11ffaa yookiin immoo kanarraatiif sadaffaa jechuudha. So maal jennee dubbisne isa kanaa? So dubbistan jedheen abdaddaa waliin haa dubbisnu ammaan tana. You reap, asirratti reap hin jennu. Yoo goraan namoonni reap jedhanii yeroo dubbatan ni mul'atu. So reap jenna jechuudha. Reap, okay? What you sow, okay? Hiikni isaa maal isiniif fakkaatame? Maqmaaqsi kun maqmaaqsa ajaa'ibaati jechuudha. Akka malee taateeleedhaa fi wantoota nu mudatan baay'ee wajjin kan wal fakkaatudha. So hiika isaa yoo bartan baay'ee itti fayyadamtu, mataa keessan keessas ni kaa'attu jedheetiin abdaddaa. So akkam jenname? Matarraa akkam jechuu dandeenyame? You reap what you sow. Haalaan gabaabaadha jechuudha. You reap what you sow. You reap jechuun maal jechuudha dura? Okay? Ni haammatta yookiin immoo ni oomishatta jechuudha. What you sow? Waan facaafatte. Okay? Namni waan facaafate haammata isa jedhan sana jechuudha afaan keenyaan. Okay? So you reap what you sow. Isinii galeemi matarraa jettanii hundi keessan osoo ilaallanne jechuudha. You reap what you sow jedhame asirratti what kayattu you reap what you sow jechuudha. Akkaan isiniin jedhe tii kana you reap what you sow, tii kana gara itti xiqqishoo jijjiiruudhaan you reap what you sow. You reap what you sow. Akkasi jedha. Waanuma facaafatte muratta kan jennu san jechuudha. So asirratti reaping haammachuu. Okay? Sowing immoo asirratti reaping haammachuudha. Okay? Sowing immoo facaafachuudha jechuudha. You reap ni haammatta yookiin ni oomishatta. What you sow? Waanuma facaafte jechuudha. Sow jechuun facaafu, facaafachuu jechuudha yookiin facaasu. Okay? Waan facaafte haammattaa jedha. So asirratti kan ilaaluuf deemnu irratti xiyyeeffachuuf deemnu kamii fi kamii? Isa reap jettuu fi akkasuma isa sow jettu hima bareedaa irraa ijaarrachaa deemna jechuudha. Kan haasawaa keenya kan guyyaa guyyaatii hojii deemu jechuudha. Okay? Amma reap irraa eegallu. Okay? Fakkeenya inni jalqabaa akkanadha. He jenna jechuudha asitti. He haa goonu iddoo kanatti. He worked hard to reap the rewards. So maal jechuu jira? He worked
inni hojjetee jira jechuudha. Hard cimee to reap, okay, oomishachuudhaaf jechuudha. Okay, the rewards. So he worked, inni maal godhe hojjetee jira jechuudha. Hard jabaatee jechuudha. To reap, okay, to reap oomishachuudhaaf maal the rewards badhaasalee jechuudha. Badhaasa qaba jechuudha. Xumura irratti badhaasota san guurrachuuf jabaatee hojjetee jechuudha. Okay, bu'aa isaa argachuuf cimee hojjete jechuus dandeenya jechuudha. Reward jechuun badhaasa yoo ta'u, yeroo hundaayyuu bu'aan ati argattu siif badhaasa jechuudha. Okay, fakkeenya biratti yeroo dhufnu farmers reap the crops in autumn, yeroo birraa jechuudha. Midhaan in oomishatu jechuudha. Okay, okay, akkas jechuudha hiikaan isaati. So fakkeenya inni itti aanu akkana jedha. They reap profits from their investments. They reap profits yeroo jennu bu'aa argatan jechuudha isaan. Okay, asirratti profits yeroo jennu bu'aa jechuudha. Reap jechuun oomisha jechuun bu'aa jechuudha karaa biraatiin. So isaan bu'aa isaanii maal godhu walitti qabatu jechuudha. Ni fudhatan bu'aa isaanii ni argatu from their investments. Investmentii isaanirraa maal argatu? Bu'aa argatu jechuudhaaf kunama. Okay, investmentii isaanirraa bu'aa argatu. Okay, immoo bu'aan ati argattu oomisha keetii jechuudha karaa biraatiin. Inni kun immoo akkamitti dubbisname? Patience yookiin immoo patience jenna. Waa akkam jennee dubbisna? Patience jenna jechuudha. Patience akkasitti dubbisna jechuudha. Jecha kana yeroo agartan yeroo hunda patience jedhaa dubbisaa. Jechinis hiikaan isaa, jechinis jecha nuti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu keessaa jechuudha. Patience obsa jechuudha. Obsi maal ta'a? Helps ni gargaara jechuudha. You si gargaara. Helps you walirratti yeroo deebisnu jechoota sadeen kana maal uumama? Patience helps you, obsi si gargaara. Ammaasii hima if danda'e jechuudha. Reap oomishachuu irratti yookiin immoo argachuu irratti maal? Greater result. Greater results, bu'aa guddaa argachuudha. Greater jechuun guddaa jechuudha. Results bu'aa. So yoo obsite bu'aa guddaa argatte jechuudha waan tokko irratti. Yoo obsine immoo bu'aa isaati sin argattu jechuudha. Okay, hiikni isaa akkuma agartan kana obsi bu'aa guddaa akka argattu si gargaara jechuudha yeroo walitti deebisnee kaa walii gala. Okay, patience helps you reap greater results. Himni kun dheeraa waan ta'eef waliin dubbisnee waliin akka dubbisuu dandeenyu, namni dubbisuu hin dandeenye hundinuu steepiilee kanaan yoo deemtan akka dubbistan nan abdadha. So na wajji dubbisaa. Dura lameen kana walitti haa daballu. Okay, patience fi help walitti haa daballu. Patience helps, okay, you itti haa daballu amma. Patience helps you, okay, reap itti haa daballu amma. Patience helps you reap, okay, amma greater ka jedhu itti haa daballu. Patience helps you reap greater, sanbooda ka xumuraa results ka jedhu itti haa daballu. Patience helps you reap greater. Patience helps you reap greater results. Okay. Gara xumuratti dhiyaachaa jira. So fakkeenyi inni kun maal jedha? It is, okay. It is ka jedhu gabaabsinee yeroo keenyu it is jenna jechuudha. It is jedhame. It is time. Walirratti it is time to sow. Yeroon amma yeroo facaasnu jechuudha. The vegetable, okay. Yeroo kuduraa fi muduraa itti maal goonu facaasnu jechuudha. Sow jechuun maal jenne? Reaping oomishi yoo ta'e, sowing maali? Facaasuu yookiin immoo dhadhaabuu jechuudha. So it is time yeroon tan maaliiti? It is time to sow yeroon tan oomishnu, yeroon tan itti facaasnu jechuudha. Shanyii yookiin immoo
biqila san jechuudha. The vegetable. Okay, vegetable in jenna. Vegetable. Akkasitti dubbifna jechuudha. It is time to sow the vegetable seeds. Yeroon amma tan firii kuduraalee fi muduraalee itti maal goonu ittiin facaasnu jechuudha. Yeroon amma yeroo itti sanyii kuduraalee fi muduraalee ittiin facaasnu kan dhaabnu jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Yeroon sanyii kuduraa fi muduraa itti facaasan amma yookiin immoo amma yeroon tan sanyii kuduraa ittiin facaasanii jechuudha. Okay. Fakkeenyi inni xumura if you sow love jedha. If you sow love, jaalala yoo facaaftan, you will harvest irraa oomishattu akkuma kan reefu sana jechuudha. Harvest jechuunis oomishachuu yookiin irraa galfachuu jechuudha. Irraa argachuu. Happiness, gammachuu. Okay. If you sow love, you'll harvest happiness. Definitely jechuudha. If you sow love, you'll harvest happiness. If you sow love, you'll harvest happiness. Akkas definitely jechuudha. So namni jaalala facaase gammachuu haammata yookiin gammachuu argata jechuudha. Hiikni isaa akkana. Jaalala yoo facaaste gammachuu haammatta jechuudha. Okay. Asirratti yoo gammachuu yoo jibba facaaste yoo hate ka jedhu yoo bakka buusne, if you sow hate, you'll harvest what? You'll harvest sadness. Gadda oomishtaa jechuudha. Jibba yoo facaaste gadda haammatta jechuudha. Okay. So akkasii jijjiiraati gara mataa keessanii deebisa. Fakkeenyota wajji ilaalle kanarra hundaa'uudhaan isin immoo fakkeenya mataa keessanii gaggabaabaa irraa ijaaraati koomentii jala naa kakkaayaa. So barumsi keenya kan proverb itti fayyadamuudhaan jecha haaraa barannee akkasuma itti fayyadamuudhaaf shaakala godhaa jirru kutaan har'aa asirratti raawwata. Viidiyoo kana akkuma xumurtaniin deebisaatii jalaa barreeffachaa viidiyoo kana dhadhaabaa jalaa barreeffachaadha deemaadha. Xumura irrattis viidiyoo kana booda garee irratti gaafileen waan gaddiifamuuf gaafilee gaddifamanis online irratti hojjettu waan ta'eef qophaa'aadha. Sirriitti hojjedhaadha. Kutaa itti aanuun deebinee hamma wal agarrutti have a great time. Bye bye for now.